garuu tunan hin du'in namni na gargaaruu jiraatan bilbilanii tajaajiltoota namoota itti dhiyaatu gara nama afuriitti bilbile mana kiraayitu narratti ga'e guyyaatu natti darbee mi'a koo gabba'u jedha kan biraa waan mana keessaa nyaadhu nan dhabe ciiseen jira tajaajilallee dhaquu waan hin dandeenyeef istiin qaqqabii yoo danda'ame nama tokkotti yeroo namoota afuritti himee egaa yeroo tokko rakkina koo kana hin dhaga'u gaafan deebisee bilbila koon kaasan achi booddee waan kana karaa malee hiikuu koorra karuma gaarii ni kan jedhe isaanis tajaajiltoota akka kootii waan ta'eef anarra waliin jedheen itti bilbile malee tarii waan isaan mudatu hin beeku dheetan annise yeroo isa dhumaatti nama tokkotti naan bilbile maali astuu sagaleen kee sirrii miti naan jedhe bakka yeroo dhumaa ta'e yeroo ulfaataa ta'e itti bilbilaa isa dhumaati bakka waan na gargaaruu dandeessoo jiraate namni baay'een ndawun bilbila yuun irraa kaasaan jiru amma qabanii bilbila narratti iyyuu qoysii bilbilaasti qoysii bilbila naan jedhu tarii waan isaan hin mijenne hin beekani egaa achi booddee namni nani dhuma irratti dawwalu shanaffaatti dawwalu kun immoo birrii 1,000 akkaawuntii naa erginaan jedhee akkaawuntii abbaa manaa kun ergee fi ani deenciisa waan ta'eef akkaawuntii abbaa manaa kootti irratti nama dudubbisaa jireenya hir'ataa guutuu taasisaa amma yeroon ga'uufi jiruun sirratee nama boosisaa gaafa yeroon ga'ee duwwaa guutuu goda harkisaa duwwaa guutuu goda harkisaa duwwaa guutuu goda harkisaa gidduma dhiibanii asii ol ba'uu gaafa yeroon ga'ee harkis gadi qabee naman danda'u amma yeroon ga'uutti balballi cufamee nama rakkisaa gaafa yeroon ga'ee balbala cufamaa bana harkisaa balbala cufamaa bana harkisaa balbala cufamaa bana harkisaa. Tole maqaan koo Faarfattuu Asteer Kabbabaan jedhama. Aanaa Abunaa Gindabaratittan dhaladhe. Gara faarfannaatti kanan dhufe abbaan koo hojjetaa wangeelatti ture manuma waaqayyootti dhaladhe naannoo waggaa 8 ta'ee irriba koorattii fi iddoon horii eeguutti faarfannaan natti dhaga'ama ture faarfannaa dhaga'an ture yeroon galee haadha kootiin kun faarfannaadha jedhee gaafadhu faarfannaadha garuu eessaa dhageessee naan jetti turte yeroon kanuma kootii ittiin jedhu immoo nan amantu turte. Achi booddee tuman akkasitti deemaa jiru faarfannaan kuni sagantaa mandaraatti sagantaa galgalaarratti yeroo tokko darbanii kadhannaa keessa naa kennuu jalqabanii isa booda kadhannaa keessa yoo ta'e malee immoo nan sodaadhan ture namoonni tokko jaarsolii waldaa kan ta'anis ta'e amantoonni sagaleen shii waan bareedu faarfannaa namaa faarfatti naan jedhu ture ani garuu kanuma koon faarfachaa ture isa booddee naannoo waggaa 12-13 akkas yeroon ta'u immoo ergaan na keessa jiru kuni waldoota bira namoota bira ga'ee dhaga'amuu gaafa jalqabu na waamuu jalqabanii yeroo na waamanitti isheen xiqqoodha waan ta'eef akkamittan daa'ima amma kana iddoo biraatti ergatte haati koo yeroo dubbattu waldaan ana wajjin nama kaaniitu iddoo sagantaa dhaqu sanatti na wajjin nama ergu turanii guyyaa 2-3 sootee ana wajjin namni sun tureetu sagantaa sana xumuree tajaajilee gara manaatti deebi'an ture yeroon tajaajila kana jalqabe wayyaan ittiin saba dura dhaabachuu danda'ullee hin qabun ture wayyaa ergifadheen guyyaa 2 yoo ta'e wayyaa 2 ergifadheen naqa isa booddee tajaajilee deebi'een
nagaa waaqayyoo isiniif haa guddatu kabajamoo fi jaallatamoo kan taatanii Elsaatuub jalatti kan argamtan maamiltoota koo akkasuma haaraa gara Elsaatuubitti kan dhuftan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa jiraatanii egaa mata dureen har'a irraa dubbadhu mata duree obboleettii teenya Asteer Kababuu irraa dubbadha egaa faarfattuun tuni faarfattuu baay'ee jaallannuu fi faarfannaa isiititti amma irratti anjechoo amma irraatitti kan ittiin eebbifamu faarfannaa ammoo baroota darbee dhalootaaf miti warri amantootaati miti warri ammoon amanne dhaggeeffateetti eebbifamu itti jajjabaatu obboleettiin teenya faarfannaa nuuf ammoo kenniteetiin jirti garuu adda isheen eessa akka jirtu karaa ammoo TV mo'aatiin akkuma ammoo argattanii yaada isiin keessa jirtuuf ammoo jireenyi isiitii fi waamichi isii garagara akka maqaa isii saniin jirtu akka maqaan ishii guddaadha jireenyi ishiin keessa jirtu garuu jireenya ulfaataadha kanaaf obboloota koo arra waa'ee isiirraa amma naaf gale amma hubadhe tokko dubbachuuf hin dhufe innis maal yoo jettan gara yaada kiyyatti hin galaa yaada kiyyatti garuun duratti warri ammoo maatinaaf hin taane maatinaaf ta'a yaada keessan karaa koomentiitiin isinis yaada qabdan irra kaasiniin jedha egaa gara yaada kootti nan seena obboleettii teenya Asteer baga waaqayyoo arraansi ga'ee egaa dhugamatti anini gaafa dhaga'u Asteer ammoo iddoo kana jirti jedhee gonkumaa yaadeen jiru akkasuma obboloonni kan ammoo faarfannaa kee jaallatanii kan ammoo faarfannaa keetti jajjabaatanii ati akkana iddoo kana jirta jedhanii kan yaanni akkuma koo baay'een akka jiranii nan hubadha garuu waan tokko gaafii nan qabu maalinni waldaa kee irraa gaafii qaba soortuu waldaa yookiin ammoo tiksee waldaa paasterii jaarsota waldaarraa gaafii qaba isii kanaafuu miti iyyaan baay'eedhaaf gaafii natti ta'eetiin jira gaafiirraan gaafii natti deebi maalinni maal hojjetaatiin jirtan isini qodaa walitti qabdanii teettaniitti ammoo waldaa jechuun eenyu waldaa jechuun xaawolaadha waldaa jechuun xarapheezaadha waldaa jechuun ammoo mana ammoo ijaarameeru sammoo nama eenyunni maal hojjetaatiin jirtan faarfattoota akkanaa kana kan ammoo yookiin ammoo ganaarra hojjettanii miti hojjetamaniiran Asteer irra wanti hojjetta wayitu hin jiru waaqayyo daa'imummaa ishiirraa dibee nama kaaseetiin jiru faarfannaan tokko kan dibame yookiin kan hafuurri waaqayyo keessa jiru akka ta'e akkamitti beenna ishee irra darbe nama dhaggeeffatu biratti ammoo jijjiirama ka fidu akkasumas ammoo kan yeroo san dhaggeeffatanii dhiitanii miti yeroo hunduma otoo dhaggeeffatanii faarfannaa isin hiifachisu kun jechuun maal jechuun ayyaana waaqayyootitu keessa jira dibata keessa jira kadhaan dhufeetiin jira akkasumaanii miti dirsatii tsaaftee kan fiddeetiin jirtu akkamiyyoo jettani waldaan obboleettii tanaaf kan ishee fakkaatu kan biras isheen isiniifi warqiidha isheen isiniifi qabeenyadha isheen isiniifi waldaa keessaniifi akka silaa geexitti nama qabattan biyaans soortuu waldaa san yookiin ammoo tiksee waldaa san paasteriin waldaa ishee itti tajaajiltu sun isi irraan gaafii qaba jaarsota waldaa sanii hawwata waldaa sanii eessa buute eessa jirti Ekonomiin isii akkam, jireenyi isii akkam, nama mana hin qabne, nama gabii hin qabne, nama ammoo mooraaliin illee wannuma hundaan ammoo rakkina keessa garuu nama ammoo ergaa gurguddaa of keessaa qabu, dibata ofirraa qabu kan akkamitti gattan. Waldaani dhabdee isheef waan tokko gochuu dhabdaniitii miti, dhaba waldaatii miti. Argitanii isheen baricha kana isinitti hima baricha kana eenyuun barbaadan isin fakkaata nama kilippii takka gallakkisee baqa faarfannaa miti be ragada nutti gallakkisan sirba gannu lakkisan walii isaa wallaalle inni kun ammoo baqa nama torbaan kana faaruu wayii baase isa qabdaniit qilleensa kanarra kana gootanii achi kana xabbi lafa gootan faarfattuun Altaayich faarfattuun akka Asteer kunniin
faarfannaan isaanii miti nu'uu miti warra ammoo Kiristoos Yesuusitti amanee miti warri kun warra dhaggeeffataa itti jajjabaatan kan akka Magarsaa kan akka Baacaa namoota waaqayyo dibe namoota gurguddaa hin jiran bara kanas jechuuf jiran garuu isin ilaalchi isin qabdan wala paasteroota isin hin jedhaa maal haga isin akkana istaateetiin jettu haga isin karatti baatu hamma isin mana itti ammoo deessu dhabdu Kiristiyaanni waan hin jirre fakkaata Itoophiyaa irra jarana yoo kameer amma namni du'utti eegdani dhufee paasteriin maal goona jedhee ummata mari'achiiftu paasteriin waldaa Asteer ummata walitti qabdee obboleettii tana haala kamiin kiraayisisii jirtu kana keessaa baasuu qabna yookiin immoo ishii keessa dhaamsatu jira ishii keessa faarfannatu jira faarfannaa ishii kanaas fuutaniitiin baajatatti ramaddaniitiin kaaseta kan hojjisiiftanii fi karaa kanaan si gargaareettanii karaa kanaan gargaartanii yookiin qoodamtaniitu yookiin ammoo garaa laaftaniitu kennitaniifu isheen ammoo jireenya ishiitti geggeeffataa waldaa tajaajiluu hin dandeessu hin dandeettanii kan sammuu kanatti yaaddan hin qabdan haga isin VAT qabdaniitiin ooftan makiinaa qabdanii ashkarakartan ilmi namaa kan fakkeenya waaqaatiin uumameetiin jedhe waan nyaatu dhabde waan finna ishiitti kennitu dhabde waan kopheef finna ishiitii bittu waan amma barnoota finna ishii galchitu ati immoo paasteriidha eegdoo waldaati makiinaa qabdeetiin ashkarakaraa deemta sabni sitti kennameef argitee atillee gaaf tokko argitee kan ammaadha paasterii taate kun akkanuma yoo ammoo wanti isirra ga'eetiin jedhe namni lafarra jiru hin dogongora namni lafarra jiru hin dadhaba namni lafarra jiru hin kufa Daawitiin kufee achitti nafne hin kaase waaqayyo argitee yaa paasterii yaa jaarsota waldaa maali hojiin keessan dhugaa waaqayyo obboleeyyan warqii fakkaatan kunneen kan isaan yoo dubbatan oh my god yoo dubbatan keessa isaaniitti ganaa hennaa rakkinna mana ofiitu hennaa qaaqanii baqa wanti isaan keessaa ba'u bilishaataa ta'e kunniin akkasitti yoo karatti hafaniitiin hamma ammoo warri hin amanne warri amma orummaa hamma argutti gabanaa kennu kun gabanaa waldaa jechuudha kun ammoo wanta waldaan ammoo dhoffattu wanta waldaan ammoo dhoksuu qabdu rakkinarraan kan ka'e faarfannaa isaanii hin jaallanne faarfannaa isaanii itti faarfannaa gizeettiin dabarfannaa kana garuu faarfannaa akkatti ani kalee waan yaade beektanii kalee waan yaadeen faarfannaa gizee maqoyyaa argatee haga namichi jiraajiin dhufuuf haga wangeelaawiin dhufuuf maqoyyaa godhaniitiin zammaran shame on you faarfannaan kan dhufu waaqarra ishees akkas gootaniitiin hamma isheen dhala ishee waan kennitu dhabdu hamma isheen bakka itti ammoo jiraattu dhabdu otoo ishiin jirtan otoo waldaan ishii jirtu waldaa ishiitiif dubbadhaan kan biraa immoo faarfattoota riyyoota ishiis kan taatan kan gargaartan thank you waaqayyo sinaa eebbisu garuu kana caalaa gochuu hin dandeettanii meela ani kan jedhu dheengadda faarfataani dheengadda kun miidiyaa kanarratti sirba baasee gara duubatti sababa maaliitiif meelaala akka ta'anii walitti deebi'anii ormi sabni biraa laalame sabni biraa be kanaanillee nu taran waan hundumaan nuti garuu warra inaaftota waliin qabne hin dhabdaniittanii aqniin qabdanii hin dhaga'amtanii faarfattoota biyya alaa jiran walitti kontaaktii gootaniitiin kan biyya keessa jirtan walitti ammoo as deebitanii obboleettii teenna kan akkana gochuu qabna kun ergaa koo isa lammaffaa faarfattootaaf Asteer akkana taateetti kana keessaa baayuu qabna maali isaa taatu kaleessa dhiisaa san atillee kuftee dhufteet atis mucucaattee dhuftete kan keetu kan dubbatan waa baay'eetu jira ishee intala taateef malee argitanii
dhugaa waaqa jiraataati. Hagam keessatti dudda duubatti waan barbaadan hojjanii gooftaan waaqa ammoo dhiifamaa waan ta'eef fuuldura kana jirtan. Dhoksaa keessan otoo akkana waaqayyo akkana galaallaxeetiin baasee bee waa baay'ee qabdan. Asteeri akkamitti akka kufte kufnan isii yoo dubbatti namni hubateef hin jiru. Sababiin isii maali? Tokkoffaa intala waan taateef. Argitanii? Otoo ammoo dhiira ta'e tattaafate maal ta'e baa? Wanti akkanas irraan ga'uu hin danda'u. Kuni kana hundumaa isinii gargaartanii baasu. Maaliifi faarfattoonni beektan faarfannaa akkamitti akka ammoo hujii isa yookiin ammoo akkamitti akka ammoo faarfattan maal keessa akka dabarsitan wanti sun isinitti dhaga'amuu qaba. Kanaaf ammoo obboleettiin teenna hammana kan geessu akkana ta'uu qabdu jettaniitiin baasuu otoo dandeettan isinis gizeen isinirra dhufe. Shame on you. Hundi keessanuu warri gargaartaniin galatooma. Arrammoo kan jechuuf dhufe, arrammoo kan dubbachuuf dhufe, warreen amma na dhageeffatan, ila arrammoo idiyaatti baateetti miidiyaan hin gargaar. Obboleeyyan kana dura miidiyaatti baanii namoonni ammoo isin gargaaranii maaliin lakki uumayyuu hin jiru. Ani waan tokko isiniin jechuun barbaada akka Elsaa Tuubitti. Please obboloota koo biyya Arabaa keessa jirtan. Anarraa jalqabeetiin anis isinis kottaa walitti qabamneetiin obboleeyyan keenya kanneen ladda dhaabbanne biyaans kaasetni isii gara ammoo istiidiyoo galeeru kuni otoo ammoo nuti walitti deebine qarshii baafnee gargaarreetiin akka eebbifamuuf goone hoo hin dandeenyu. Namoota an tajaajilaa, ani paasterii, ani wangeelaa jedhaatini waa wangeelaa macaafa wangeela kana laala wangeela kana eessa akka ta'e eessa akka banamu kan hin beekne. Argitanii kan ammoo waldaan qabne waldaan qabu sharaa ammoo baadiyyaa dhufee keetiin Finfinnee sharaan badhifata achi kee laayisansii qabu waan takka hin qabu garuu bakka karaa ittiin ammoo daldalu feesbuukattiin banataa immoo waatsaappii kanneen hin banataa achas tajaajila jedhe duuba isaa gaafa dhadhu garuu duwwaadha. Kunniinuu sooramee jiraataatiin jira. Obboleetti teenna tana kan faarfannaa isiitiin itti eebbifamaru ganaa ammoo kan immoo harka isii baay'een jiru kan waaqayyotti kenne utuu kaafne eebbanuuf. Bara keenyatti ammoo dhaggeeffataa nu'uu mitiyyuu finna keenyaatitti darba. Ariitanii faarfattoonni kan ammoo addunyaa kanarraa boqotan har'a garuu kan kaasetoota qabanii dhaggeeffataatiin jirra. Yookiin ammoo kan ammoo namoota gurguddaa ta'an kan kalee faarfataatu har'a ammoo itti eebbifamaati. Akkasuma jechuu Asteeri waan baay'ee isii keessa jira. Hojjechuun barbaaddi. Hin dhabdeetti. Ekonomiitu namaa gadi ishee godheera. Finna isheetu akka barsiifattuuni. Boorsaa gandarraatti kennaniitiin finni ishee qabatee akkasitti yoo oolu maayyee nagalchi mana barnootaa maskarameen hin geenne yommuu jettu hagam Yesus obboloota koo nama gaafa du'een gargaarina nama ammoo gaafa ammoo bakka jettan hin boo'in gaafa san hin boo'in adda gargaara gaafa san hin kolfa dhugamaan isiniin jedha. Hingaab bakka waa wayii dhugamaan jedhan jireenya kootti jechuudha. Waa wayii godhee ka'ee wanti sun bakka waan fedhetan gaafa saniin kolfa bakka raawwadheera ka waan narraa eegamu waan godheef garan gin udungoone wanti wayii bakka na qoccee akka wayituun ta'a dhugaa waaqayyo. Kanaaf obboleettiin teen kunooti dhufteetiin jirti rakkina qabdu qabattee gara miidiyaatti baateetiin jirti. Kanaaf yaa obboloota koo yaa hiriyoota koo jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Kottaa walitti as deebine warri miidiyaa qabdanii miidiyaas kan hin qabne karaa ammoo bilbilaatiin wal geenneetiin iddoo tokkotti deebineetiin maqaa tokkoon walitti deebineetiin
obboleettii teenya kana bakka jirtu kana baasuu hin dandeenya. Waaqayyo immoo nu gargaara obboloota koo. Qarshiin hin lufa, wanti hundi nu lufa. Garuu faarfannaan isheen dhiyeessu suni faarfannaan isheen ammoo nu irra darbee warroota baay'ee hidhaa irraa hiiku sun ishee qabattee akka ammoo golatti dhoksitee akka ammoo baaftuun dhabdee akka hin teenne haa gargaarru isiniin jedha. Dhaamsa kooti waan na dhageeffattaniif baay'ee galatooma. Baay'ee natti dhagahame. Sammuu kootu na jeeqame dhugaa Waaqayyo. Maaliif namni tu tajaajilu kun rakkoon irra ga'a kan jedhu Waaqayyo waan godheef hin beeka dhugama. Faarfannaa isii deebinee dhaggeeffanna. Waan tokko isiniin jedhu dhumarratti yoo ati itti garaa jabaatte Waaqayyo garaatti hin jabaatu. Yaa obboleettii koo walitti deebineeti bikka nama 10 taana 100 taana baay'ee nuti baay'eedha obboloota koo. Koottaa hojii Waaqayyoo kana hojjanna. Wanti si harka jiru hojii Waaqayyootu. Hojii ammoo dhaloota mootummaa sheexanaa cufeetiin mootummaa Kiristoos bal'isu harkaa qabdu obboleettiin teenya. Please haa gargaaru. Haa bira dhaabbannu. Daa'imni ishee haa baratu. Garaan ishee kan dhale sun haa quufu. Please. እና ገለቶማ ዋና ለጌፈተኒ ፊ kanuma jechuuf Waaqayyo sinaa eebbisu. Utuun si hojjedhu inni mucaan koo waan ittiin mana barumsaa galu dhabee hiriyaasaa biraa fi seenaa sittaa ta'uu yaa abbaa koo hin jedhe. Moobaayilii koo keessatti barreesseen siif godhe jechuudha. Waaqayyo beekadha. Teef isa booda ijoollee irratti boorsaa ilaaletti maayyee maal waan as boorsaa naa bitii mana barumsaa nagashiminaan jedha. Mana barumsaa galchuun waan natti ulfaatuun qabu ture. Garuu kaffaltii mana barumsaa kaffalee waan mucaa koo mana barumsaa galchuun nabe. Galanni isaaf haa ta'u Waaqayyo ulfaatu inni beekadha waan ta'eef ani isa komachuus hin danda'u. Achi booddee boorsaa ijoolleen ittiin barataniitu kan biraa jijjiirameef tokko kennaniif ollaa kana gara olii kanaa boorsaa sana dugdatti baatee rafa. Dugdatti baatee rafa irriba keessa maayyee mana barumsaa nan geessu ture naan jedha. Boorsaa kana dugdatti baatee qe'ee kana keessa deemaa oola. Ani waanan godhu waan hin qabneef maskaramiin hin geenye jedhaan deebiin koo akkasii mucaa kootiif maskaramiin hin geenye. Asika kanammoo mana namaan dhaqee saayikilii achitti argee ture. Saayikilii mana namaatti argee saayikilii kana naa biti torban lama irriba keessa na waamee saayikilii naa biti naan jedha. Ani Waaqayyo naa biti jedhiini ani dandeessu hin bitu jedheen. Waaqayyotu namaa bita ammaayee naan jedhe. Waaqayyotu namaa bita. Achi booddee yeroo inni bakka akka tuqamu wayii ta'u asii ollaa kana saayikilii aroogee wayii jira ture isaan hin beekani. Mee gibbii kana keessa akkasumatti hin deemu gommaan qabu ittiin tiniyaa jedhuuti jedheen gaafadhee fi achumaan fudhadhaa rakkina hin qabu nuun jira. Erga sana bakka isheedhuma lafa kanarra gottootaa oola waa'ee sanaa na gaafachuun irraa dhaabee jechaadha mucaan koo.
na keessuma isaafillee darbee aannan bitaaf hin tureeyyu mucaa ishee amma xiqqoo kana garuu akkuma saayinsiitti daa'imni nyaata madaalame nyaachuu qabdi turte ani garuu waan ani nyaadhu na wajjin nyaatti shiroo isaa ta'u maal isaa ta'u waan argame ana wajjin nyaatti birrii irraa naa afee isheedhaaf waa godhu aannan bituuf waan hin qabne utuma natti dhaga'amuutiin dhiisa bakka waaqayyo beekadha jedheetan dhiisa kanuma keessa egaa duubatti deebi'uunatti ta'a magaalaa hoolotaa yeroo jiru gurmaa'ee akka lafa warri gurmaanii lafa argatan tokko jiru ture achi keessatti galmaa'ee tanan ture hin taane ammas kondominiyeemii tokkotu ba'e